Akaadaamiin hooggansa magaalaa Finfinnee hooggansaaf leenjii garaagaraa kennuun ga'umsuun qorannoo garaagaraa taasisuu fi hojii gorsaas kan kennaa jiru yoo ta'u, kanneen deeggarsa addaa barbaadan qaama miidhamtootaa fi maanguddoota deeggaruu irrattis xiyyeeffatee hojjechaa jira. Akaadaamichi karoora tarsiimawaa waggaa 5 bireeliin qopheessuun waldaa qaama miidhamtootaa waliin wal harkaa fuudhiinsa taasiseera. Pirezidaantiin Akaadaamii hooggansa magaalaa Finfinnee Dr. Xaasoo Gabree guddina roga maraa magaalattiin galmeessisaa jirtu itti fufsiisuuf kutaaleen hawaasaa hundi qindoominaan hojjechuu qabu jedhanii bireeliin karoora beeyyiif qophaa'e kunis hojii isaanii sirriitti hubatanii gumaacha irraa eegamu akka taasisaniif kan gargaaru ta'uu himaniiru. ከዚህ ድህነት ለመውጣት hiyyummaa kana keessaa bahuudhaaf hunduu qindoominaan hojjechuu qaba. Hojiin hojjetamus ogummaa irratti fi karoora irratti hundaa'uun jechuudha. Kun immoo magaalaa Finfinnees ta'ee akka biyyaatti faayidaa guddaa qaba. Magaalaa Finfinnee misoomsuun yoo danda'ame biyya misoomsuudha. Kutaaleen hawaasaa kamiyyuu hojii misoomaa irraa adda baasuun hin danda'amu. Misooma biyyaa irratti hunduu waltumsuun socho'uun dirqama barbaachisa. Yoo akkas hin taane badhaadhina barbaannu mirkaneessuu hin dandeenyu. Karoora tarsiimawaa bireeliin akaadaamichi qopheesse kana waldaa qaama miidhamtootaa bakka bu'uun kan fuudhan pirezidaantii itti aantuun waldaa qaama miidhamtootaa magaalaa Finfinnee Aadde Ittaataquu Darsee karoorichi haala qaroo dhabeeyyii hirmaachisuu danda'uun qophaa'uun waldichi hojiiwwan misoomaas ta'e hojii magaalattiin hojjetu hundaa keessatti hirmaachuun bu'aa olaanaa akka galmeessisaniif shoora olaanaa qabaachuu kaasaniiru. እውነቱን ለመናገር ይሄ አይነ ስውራን dhugaa dubbachuuf nuti qaroo dhabeeyyiin warra qaroo qaban waliin walqixa fi keenya akka dubbisnee hojjennu taasisuun waan guddaadha. Yeroo baay'ee mana barumsaattis ta'u bakka birootti nuuf dubbifamaa baranna. Hojiilee biroos akkasitti hojjenna. Akaadaamiin kun garuu karoora waggaa 5 kana bireeliin nuuf qopheessuun isaa waldichi hojiiwwan misoomaas ta'e hojiin magaalattiin hojjettu hunda keessatti hirmaachuun bu'aa olaanaa akka galmeessinuuf kan gargaarudha. Akaadaamichi akkaataa hojii uummachuun danda'amuu fi misooma magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamerraa fayyadamuun ta'uun danda'amu irrattis waldaa maanguddoota magaalaa Finfinneef leenjii kennaa kan ture yoo ta'u, kanneen leenjii fudhachaa turaniifis waraqaa ragaa kenneera. Akaadaamii hooggansa magaalaa Finfinneetti daayiriktoreetii gorsaa fi tajaajila uummataa Dr. Biraanuu Baayisaa maanguddoonni kunneenis ogummaa gonfatan itti fayyadamuun carraa hojii uummatanii fayyadamoo akka ta'aniif leenjichi bu'aa guddaa qabaachuu himaniiru. Tokkoffaa akkamitti carraa hojii uummachuu akka danda'an, yaada hojii akkamitti burqisiisuu akka danda'an, akkamitti hojii jalqabuu akka danda'an, akkamitti hojii irra jiran immoo fooyyeffachuu akka danda'anii fi irratti sirriitti leenjii kenninee fi guyyaa har'aa kana leenjifnee jira. Kanaaf abbootiin kun manguddoon kun beekumsa qaban, dandeettii qaban, muuxannoo keessa darban dabalatee har'a ogummaa nuti kennineef kana dabalatee galanii warra taa'anii miti. Isaanis ga'ee humna argatanii carraa argatanii gara carraa hojii uummatanii isaanis dinagdee magaalli kun sochooftu keessatti isaanis fayyadamoo akka ta'aniif bu'aa guddaa qaba jechuudha. Akaadaamichi maanguddoota fayyadamoo taasisuuf leenjii ga'umsa ogummaa garaagaraa kennaafii turu pirezidaantiin waldaa maanguddoota magaalaa Finfinnee obbo Geetaachoo Kifiluu himaniiru. ለአረጋውያን ትልቅ ክብርና ዋጋ የተሰጠበት ዘመን ነው። bara maanguddootaa fi kabajaa fi gatiin olaanaan kenname keessa jirra. Bara kana keessa yaadatanne mootummaan jirulle mootummaa gadiif deebisee uummata tajaajilu. Leenjii akaadaamichi nuuf kennaa ture baay'ee murteessaa. Nuti ogummaa carraa hojii uumachuu fi akaadaamichaan nuu kenname hojiirra oolchuu fi qophoonneerra.